Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa hoolotaa keessatti yeroo ta'u, barnoota koos kutaa 1 hanga 10tti achumattiin baradhe. Akka carraa ta'ee yeroon kutaa 6ffaa baradhu abbaan kiyyaa dhibeessa qabeerraa dandamachuu dadhabee lubbuunsaa addunyaa kanarraatii boqotte. Yeroo kanarraatii kaasee harmeen kiyyaa galii waan tokkollee waan hin qabneef jireenyi baay'ee nutti ulfaachuu fi fira yookiin aantee as nutti galagalee jabaadhaa nuun jedhu dhabne. Otuman haala kanaan jiru barnoota koo kutaa 10ffaa xumureen qabxiin kutaa 10ffaa maatirikii waan na jalaa hafeef adaadaan koo magaalaa Amboo jirtu koottu asiitii kolleejjiin si barsiisa naan jettee ofitti na fudhatte. Anis tole jedheen gara ishee ergan deemee booda duratti kolleejjii nan si barsiisa jettee ofitti na fudhatte ergan ishee bira deemee carraa rabbiin beekaniitii irra deebi'ii qormaata kutaa 10ffaa qabsiisii yaalinaan jette. Anis tarii yoo rabbi naa milkeesseef jedheen qormaata kutaa 10ffaa qabsiiseen eeggachuun eegale. Haa ta'uutii garuu ammas qabxiin maatirikii naaf dhufuu hin dandeenye. Yeroo sanatti dorgommiiwwan garaagaraa kutaa 10ffaatiin dorgomanii carraa hojiif yookiin barnootaaf yaalaman 1-2 yaalus naaf milkaa'uu hin dandeenye. Adaadaan kiyyas jalqaba mana haadha kootii kan na waamte kolleejjii sin barsiisa kan naan jette waggaa tokko ishee bira taa'een dalagaa ishee gargaareen daa'ima ishee guddisus ani qarshiin qabu si barsiisuu hin danda'u naan jechuun fuula narraa kaaste. Anis baay'ee gaddee jireenyi natti dukkanaa'ee barnoota yookiin dalagaa toon jalqabiin maal jedheetan gara haadha kootti deebi'a jedheen of dhiphisuu eegale. Kana gidduuttis adaadaa kiyya waliin walitti bu'een tarii obboloota koo qutusuuf illee kobbee yookiin daftara yookiin yuunifoormii nan gargaara ta'a jedhee yaadeen mana nyaataa tokko keessa hojjettuu qaxarame. Haa ta'uutii garuu miindaan nuuf kaffalamu akkan yaade ta'uu baatus magaalaa Amboo keessatti hiriyoota koo waliin kireeffadheen of danda'ee akkan jiraadhuuf garuu na gargaaree ture. Otuman haala kanaan jireenya dhiibee jiraachaa jiru dargaggeessi tokko bakkan hojjedhu dhufee yeroo hundaa na qoqoccolu jalqabe. Turtii muraasa booddees gaaffii jaalalaa na gaafatee anis tole akkuman jedheefiin yeroo muraasas erga waliin dabarsinee booda waajjira hojjetu keessa sin qacarsiisa naan jedhe. Anis tole jedheen baay'ee itti gammadeen abdiin otoon eeggachaa jiruu waajjirri inni keessaa hojjetu beeksisa qacarrii baase. Innis deemii galmaa erga naan jedhee booda anis dookumentii koo qabadhee deemeen biiroo sanatti yogguun galmaa'u dubbiin keessaa fi namaan akka xumuramu odeeffannoo namoota naannicha jiran irraa qulqulleeffadheen bira gahe. Anis kanatti maarree jaalallee as keessaa waan hin qabuuf na qacarsiisa jedheen jaalallee koo abdadhe. Innis hojii kanatti ni ramadamtaa obsii mana eeginaan jedhee otoo jiruu turtii ji'a 2 booddee bilbilliin dookumentii koo irratti barreesse bilbila hiriyaa kootiin bilbilanii bakka ani hojjedhutti icciitiidhaan na qunnamuu akka barbaadan bilbilaan natti himanii. Anis tarii jaalallee kootu nama kana erge jedheen bakka ani hojjedhutti yeroo dhufu miira gaariin hin simadhe. Namtichi kunis erga na bira dhufee booddee oduu sittiin dheeressu waajjira kanatti qacaramuu barbaadde yoo ta'e guyyaa tokkoof na waliin buluu qabda naan jedhe. Magaalee koo eenyu maqaan kee? Magaalee koo eenyu maqaan kee? Arrafeen dabjoon si arge kottu kottu. Akkuma inni natti dubbatetti mataa koo gadi qabadheen gara hojii kootti deebi'e. Guyyaa sana malees si'a 2 bilbila hiriyaa kootti bilbilee na gaafachaa ture. Akkam goote kanan siin jedhe yeroo naan jedhu hin barbaadu hojiin kee hafuu danda'a jedheen itti deebisaan ture. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo namaddii jiran jireenya keettiin qoosiin hoteela kana keessa halkaniif guyyaa hojjettee qarshii 700 argachuu keerraa wanta inni si
gaafate guuttee fi waajjira sana seentee mindaa gaariin qacaramtee jiraachuu siif wayyanaan jedhani. Jaalallee kootiinis dhimma waa'ee qacarrii koo maalirra geesse jedheen yeroon gaafu namichi qacaru nama biraa keessaan akka qopheessee fi yeroo ittaanutti beeksisa gara biraa bahuun nama feete siifan qacarsiisa jedhee waada akka galeefi natti hime. Anis akka inni na jaallatu toon beekuu innis akka ani isa jaalladhu too beekuu keessi kootii garuu hojii fuulduratti qacaramuuf yaadaan jiru caalchifatee gorsa hiriyoota koo dhaggeeffadheen gurra kiyyaa rakkina koof rakkoo maatii koorra godheen wanta namichi naan jedhe guyyaa barbaadetti raawwadheefi dhumarrattis akkuma waadaanaaf gale na qacarsiisus jaalalleen koo garuu qormaata toon qoramiin akkamitti galte jechuun na gaafachuu eegale. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti dubbiin dhugaan qabne sobaa fi afaan garaagaraa waan baay'attuuf isa sobuu yaalee yeroo murtaa'e waliin dhaabbadhus hojii waajjira isaanii baree wanta nan hiriyaasaa waliin raawwadhe tokko lamaan bira gahee ija kootti tufee na biraatii sokke. Jaalalli lamaan keenya gidduu jirus kanuma irratti dhaabbate. Hojii qacaramee eegalus otuu jaalalleen koo guyyaa guutuu na bira deddeebi'uu ija isaa laaluu dadhabeen ji'a ja'a ergan hojjedhee booda qarshii walitti qabadheen piroosesii biyyaan baaguuteen gara Dubaayitti ni malee. Isarraa argaddan bahees waggaa 2 fixeera. Guyyaa dabartuuf jedheen gochaan dabarree hojjechuun koo hanga har'aatti na gaabbisiisa. Otuun obsa qabaadheera ta'ee biyya hambaa dhufeen dararaa kanattiin seenu. Gorsi hiriyoonni koo na gorsan qilee keessa na buuse. Maatii koo rakkatan hanga humna koo gargaarus carraa balleessaa kootiin hin dabarse garuu har'allee natti dhagahama. Ta'us garuu anaafis ta'ee isiniif seenaan kaleessa dabarse kun barnootan nuuf ta'a. Ana obboleettii keessan Dubaay irraa nagaatti galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi maqaa ishee ibsachuun barbaanne Dubaay irraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisin jechaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf komentii jalatti akka qooddan kabajaan isin hin gaafadha. Obboleettiin keenya akkuma tillee nuuf jechuuf yaalte dhuguma dogongorri guddaa raawwatameera. Haa ta'u garuu boriif barnoota siif haa ta'u. Jireenyi kun kan hin dabarre fakkaattee waan nuti hin dabarsine sammuu keenyatti yeroo tokko tokko baachistee nu dabarsiti. Kun immoo erga darbee seenaa ta'ee booddee baay'ee nama gaabbisiisa. Ta'us garuu bakka kamittuu hojii gaarii fi hojii amanamaa ta'e oolmaa keenya keessatti raawwannu yoo ta'e yoo namni nu arguu baate Rabbi nu arga. Baqaa sammuu dhala namaa jalaa baqachuu ni dandeenya ta'a. Baqaa sammuu kan Rabbii jalaa garuu nu haa oolchu. Hin danda'amus hin ulfaata waan ta'eef kanaaf haala kam keessattuu hariiroo jaalalaa kabajuun rakkoo akka bubbee yeroo nurratti marsituuf jennee dabarsinee of laachuun dogongoradha kan jedhu anis dhaamsa dhumaa isiniif hin qaba. Dabalataanis ergaa xalayaa kanaa keessatti namoonni hedduu rakkachaa kan jiran keessumaa hojii qacarrii irratti yookiin fira barbaachaa yookiin qarshii barbaachaa yookiin immoo dubartoota yoo ta'an akkuma obboleettii keenya rakkoof dhiphina isaanii ilaallatanii kabaja isaanii gaafatamuun bakka hedduu jira. Rabbi kanarraatii nu haa oolchu. Namoota hojii akkasiitti bobba'anii jiraniif immoo qalbii isaanii itti deebisu kan jedhu dhaamsa kiyya isa xumuraati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa isiniin jecha obboleettii keenyaa fi namoota jireenya akkasii gaabbii keessa jirtaniif jajjabina isiniif hawwa. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaata. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an gammachiista shoomeeti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi odeeffannoowwan nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'an isiniif qabatteen dhiyaadha. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya argataatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa koo 937386564tiin naaf erguu ni dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi addunyaa jirtan maraan fayyaa sinaa godhu.
Magaalee koo eenyu maqaan kee magaalee koo eenyu maqaan kee arrafee ni dabjuun si arge kottu kottu. Anarraa malkoota makaakoo anarraa malkoota makaakoo gakeetii gaafachuu warra koo.